Turkii fi Masriin waggoottan 10 ol booda tapha siyaasaa guddaaf galaana irratti wal arguufi waggoottan 10 oliif hariiroo gaarii kan hin qabne Turkii fi Masriin gara dhuma baatii Seepteembara keessa shaakala humna galaanaa waloo gaggeessuuf akka ta'e ibsameera. Kunis biyyoonni lamaan waldhabdee waggoota 10 darbaniif ture xumuruu fi walitti dhufeenya uumuuf murteessuu isaanii kan agarsiisudha. Taphoonni waraanaa mata duree galaana michoomaa jedhuun Seepteembara 22 hanga 26tti baha galaana Meeditiraaniyaanitti kan gaggeeffamu ta'uu ministeerri ittisa Turkii beeksiseera jechuun The National gabaaseera. Dooniiwwan haleellaa saffisaa, doonii bishaan jalaa, Turkish frigates fi xiyyaaronni waraanaa F-16 kutaalee humna galaanaa Masrii walii agarsiisicha irratti akka hirmaatanis ministeerichi dabalee ibseera. Ajajoonni humna galaanaa biyyoota lameenii shaakala waloo gaafa Seepteembara 25 taasifamu kana irratti ni argamus jedhamee eegama jedha ibsichi. Waa'ee shaakala humna galaanaa Turkii waliin ni taasisa jedhamee kan ilaalchise hanga gabaasni kun qindaa'etti gama Masrii irraa mirkaneessi kenname hin jiru. Hariiroon Masrii fi Turkii erga bara faranjoota 2013 keessa dura taa'an paartii bilisummaa fi haqaa Ikhwaan al-Muslimiin fi pirezidaantiin Masrii karaa dimokiraatawaa ta'een filatame inni jalqabaa Dr. Muhammad Mursi erga waggoota tokkoof qofa biyyattii bulchee aangorraa kaafame booda hiikkate. Seepteembara bara 2013tti manni murtii Masrii Ikhwaan al-Muslimiin fi waldaalee isaa kan dhorke yoo ta'u, Muhammad Mursiin ammoo hidhamee osoo jiruu bara 2019 wareegame. Yeroo Mursiin aangorraa kaafamu ministeera ittisaa kan ture pirezidaantiin Masrii yeroo ammaa Abdel Fattah al-Sisi bara 2014 pirezidaantii ta'uun ta'ee biyyattii bulchuu eegale. Masrii fi Turkiin erga Mursiin aangorraa kaafame as waggoota 10 waldhabdee keessa turan. Waraana Liibiyaa keessatti gamaa gamana goruun gareewwan faallaa waliin wal morkatan kan deeggaran biyyoonni kun lameen Kaayiroon Ankaaraan gareewwan hundee jabeeyyii naannichaa keessa jiruun deeggaruun dhimma saboota Arabaa keessattuu Siiriyaa, Iraaqii fi Suudaan keessa seentee jirti jechuun irra deddeebitee himatti. Masriin gamasiitiin morkattoota seenaa koo jechuun kanneen Turkii waliin adda gaarii walitti hin qabne Giriikii fi Qoophiroos waliin hariiroo cimaa uumuuf socho'aa turte. Kaayiroo fi Ankaaraan hariiroo isaanii idileessuu irratti marii sadarkaa giddu galeessaa walitti fufiinsaan gaggeessuu eegalan. Kunis bara 2022 yeroo hooggantoonni Turkii fi Masrii waancaa addunyaa Qatar gaggeeffamaa ture sagantaa taphaan cinatti wal arganii haasa'uu eegalan abdii horachuu eegale. Bara 2023tti ambaasaaddara wal jijjiiran Masrii fi Turkiin ergasii al-Sisi fi pirezidaantii Erdogan gidduutti yeroo hedduu mariin taasifamaa tureera. Biyyoonni lamaan michuuwwan daldalaa gurguddoo yoo ta'an odeeffannoo basaasaa ni qooddatu, dhimmoota farra shororkeessummaa irratti wal tumsu, lamaanuu waraana Israa'el Gaazaatti gaggeessitu ilaalchisee qeeqxoota ciccimoodha. Masrii, Qaataarii fi US waraana kana dhaabuuf ifatti Israa'elii fi Hamaas gidduu ijaarsa ta'uun waliigaltee irra ga'uuf akka hojjetan yoo ibsan, miseensi neetoo Turkiyaan ammoo duubaan tattaaffii waraanichi akka dhaabbatuuf taasifamu deeggaruuf gahee taphatuun eeramti.